calzee faarfannaan dhaggeeffadhan ture obboleessi koo fayyeenaa bilbilee dafnoo dhufu sagalee waaqayyoo sheerii nu godhi naan jedhe gurmuu keenyaa fi waaw jedheen ani barreeffadheera ani kaawwadheera waaqayyo immoo carraasaa naa kenne arragaasan baradhe sa waaqayyoo ittiin anaan na eebbise isan ittiin na barsiise isan ittiin anaan natti dubbateen isinitti dubbachuu barbaade waaqayyo immoo isin barsiisa isiniinis eessa jirtaa macaafa qulqulluu seera uumamaa boqonnaa tokko kaafnee dhanne yoo ilaalle waaqayyo wanta hundumaa gaarii akka inni godhee hojjete argina jireenya namaaf wanta barbaachisu hundumaa edda hojjetee booda nama uumee dhaqee Eden Gannat keessa akka inni kaa'e sagalee waaqayyo dubbata namaaf wanta barbaachisu waaqayyo kenne namni immoo akka itti dhimma ba'uuf namni immoo akka inni eeguuf namni immoo akka inni kunuunsuuf ajajatutti kenname namni garuu waaqayyoon dhaga'uurraa yaada ofii isaatii dhagee akka inni kufee argina sagalee waaqayyoo uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 9-10 irraa isa jiruun dubbisa kana jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa waaqayyo gooftaan garuu namicha waamee eessa jirtaa jedheeni namichis ani sagalee miilla kee iddoo dhaabaa keessatti dhaga'ee qullaa koo waanan tureef nan sodaadhe nan dhokadhes jedheeni kuni Addaamitti waaqayyo dubbate addaammi kan biraan ragaa waa'ee olii keenyaa dubbannaa ana isin jireenya jiraataa Yesuus Kiristoostu anaaf isin keessa jira dubbii waaqayyoo eessa jirtaa nuun jedha akkuma bara sanaa addaamiif ewaaniin eessa jirta jedhee gaafate waaqayyo arra hafuurri qulqulluun eessa jirtaa naan jedhanaan guyyaa guyyaatti ganama ganama galgala yeroon ciisu guyyaa yeroon hojjedhu yeroon deemu eessa jirta eessatti miliquu barbaadde jedhaan iddoo kanatti yeroo ilaallu addaamii waaqayyooni qullaa koo ta'een si dhokadhe jedhaan ani cubbuu hojjedheera ani kufeera ani si jalaa miliqeera araara naaf godhi gara waaqayyootti hin jenne sababan cubbuu hojjedheef hin jenne qullaa koon ta'ee jedhe arra waan adda addaa keessa dhokata jireenya namaa of dhokatee jiraata namni of dhokannee jiraanna utuu waaqayyo nutti dubbatu utuu hafuurri qulqulluun anaaf isiniin gargaaruuf jedhu waaqayyoo jedheen yaada iddoo kanatti akkanaaf galutti addaam kufuu isaa baree addaam miidhamuu isaa baree gargaaruudhaaf dhaqe addaam garuu gargaaramuu hin barbaanne qalbii jijjiirachuu hin barbaanne arra meeqan keenyatu yaada waaqayyoo jalaa baanee kufnee ayyaanarraa kufnee maal keessa dhokachaa jirra eessa jirtaa jedha waaqayyo inni kun waa'ee dhimma ofii keenyaati namni waaqayyo jalaa dhokachuu akka hin dandeenye iddoo kanatti argina tarii ittiin jedhe waaqayyo ammayyuu waaqayyotu isa yaadachiisaa jira isan hin nyaatin isan itti hin bu'in inni kun siif hin malu siin jedhe sanatti buutee eeyyee kufeeran jenne amma saddaam ishee ati naaf laatte arra waaqayyoon kan komannu sababanni jireenya nuuf kenneef sababanni gaa'ela nuuf kenneef sababanni ijoollee nuuf kenneef sababanni hojii nuuf kenneef sababanni waan baay'ee nuuf mijeesseef
haalli rakkoon adda addaa yeroo dhufu jireenya keenya keessatti mudaan adda addaa gaafa jiraatu kan Waaqayyoon komannu meeqa keenya jira laata? Addaam qalbii jijjiirrachuu irraa Waaqayyoon bileem godhe. Inni kun garuu san gargaarre. Ishee ati naaf laatte haadha manaa kootu na goyyomse kanaaf hin nyaadhe. Isheenis yeroo gaafamtu bineensattiitu na goyyomse natti bareede kanaaf hin kana godhe jette. Arra saba Waaqayyoo utuu dubbii Waaqayyoo nutti himu, utuu sagalee Waaqayyoo nutti himu, utuu hafuurri qulqulluun anaaf isiniif fayyisuuf guyyaa fayyinaatiif kan nuti mallatteeffamne utuunni nu dhowwuu ammam keenyatu karaa irraatii ce'aa jirra. Kana keessaa namni immuuntee tokko hin jiru. Iddoo kanatti yeroon dubbadhu Waaqayyo anaan qaawwaa koo argeeti anatti dubbata jedhee namani akka kanatti hin fudhadhe. Eessattin sirraa gadi bu'ee ani Waaqayyo eessa jirta? Iddasii boodaa iddooma kanatti yeroo dubbannu Waaqayyo itti hin bu'in, itti hin siqin. Isaaniin mukatti hin bu'in jedhe. Ija mukaa sanarraa nyaatin jedhe. Arrammoo anaanii hin hamatinii. Isiniin jedhaan jennaan kan keessan isin yaada. Hin hatinii, namarratti hin ka'inii, hin soobinii, hin ejjinii. Namarratti hamaa hin yaadinii, kan namaa hin barbaadin, kan namaa hin fudhatin jedha Hafuurri Qulqulluun. Addaam gaafa inni qalbii jijjiirrachuu dhiisee wanti isarra ka'ee iddoo isaaf hojjetamee isaaf kenname gannata keessaa bahe. Hafuurri Qulqulluun nu gorsee, nutti dubbatee, nuun kunuunsifatee, deebii nuun jedhee yeroo dinnu there is a consequence. Gatii baasutu jira. Cubbuun namaaf dhiifamaan. Cubbuun namaaf hin dhiifamne Hafuura Qulqulluu irratti dubbachuu duwwaadha jedha Macaafa Qulqulluun. Namaaf dhiifamaa, tola namaaf hin dhiifamu garuu hamman dubbisee argetti. Gatii baasantu jira. Bara addaanfaa keessaa Yesuus Kiristoos hin dhalanne gatii ta'ee fi Waaqayyo araara akkamittiin akka inni godhee fi amma irraatti waan hin dubbisee hubadhee bira ga'ee hin qabu garuu araarri Waaqayyo isaaniif ta'eera jedhee yaada amanaan. Arra garuu cubbuu keenya barree nuti qalbii yoo jijjiirranne malee cubbuu keessa dhokannee jiraanna yoo ta'e amala Waaqayyo nurratti hin jaallanne dubbii Waaqayyo nurratti hin jaallanne Waaqayyo hojii nuun hojjechuu barbaada. Maal nutti kenne Waaqayyo? Addaamiif Hewaaniin gannata kunuunsaa jedhe. Wanta achi keessa jiru biqilaa hundumaa kunuunsaa jedhe. Eegaa jedhe. Itti dhimma bahaa jedhe. Anaaf isinitti immoo Waaqayyo wanta kenne jira. Haleluuyaa. Mana koonatti kenne Waaqayyo akkamittiin hin eegaa jiran? Jireenya koonatti kenne Waaqayyo akkamittiin hin eegaa jiran? Isin mana qulqullummaa ta'edha dubbii Waaqayyo. Abbaan barbaade jaankii barbaade dhufee na keessatti naquudhaaf nan hayyama yoon ta'e Waaqayyo na gaafata. Anis immoo namoota keessatti waan hamaa yoon nan facaasa ta'e gatiin baasa. Addaamiif Hewaan mukatti bu'anii arra immoo ati hin hatin jedha dubbii Waaqayyo. Hanni birrii namaa hatuu duwwaa miti. Hanni dhaqanii makiinaa namaa hatuu duwwaa miti. Yeroo Waaqayyo hatuun iyyuu hanna. Fayyaa nuuf kennee, nagaa nuuf kennee, jireenya nuuf kennee, Waaqayyo waaqessuu dadhabuun cubbuudha. Waaqayyoon kadhachuu dadhabuun cubbuudha. Eessa jirtaa na kadhachuu dhiifteedha dubbii Waaqayyo. Sagalee Waaqayyo naaf isiniin har'a. Eessa jirtaa? Sin barbaada iddoo aarsaa keetiitti. Yaa amantootaa Waaqayyo iddoo aarsaatti nu barbaada. Iddoo waaqeffannaatti nu barbaada. Eessa jirtaadha Waaqayyo? Akka nuun gadi buunee argamnu Waaqayyo hin barbaadu. Biyyi lafaan darbaa.
kaleessa moodeen gaddaa nuusii irratti yeroon dubbisu Queen Elizabeth in boqottee jedha. Mee qabeenya ishee yaadame for 7 decades Queenii taatee jiraatte. Kun du'a ishee hin oolchine. Tarii jireenya irra qabnu, qabeenya irra qabnu, dandeettiin irra qabnu, haalli nuti keessa jirru nu oolcha yoo jenna ta'e, dhokannees afna yoo jenna ta'e of goyyomsaa jirra. Namoonni the multi-billionaires beekumsaan immoo baay'ee kan deeman, aangoo gurguddaa kan qaban du'a ooluu hin dandeenye. Firoota koo jiraannaan gooftaa wajjin jiraachuudha. Ani gooftaa waan tokkoon kadhadha. Hin ayyamin anaan anummaa kootti dabarsitee nan kennin. Anaan namatti nan kennin. Namni hamaadha. Dubbii Waaqayyooti jedha. Garaan namaa da'oo baay'ee qabadha. Eessa jirtu? Gaa'ela keessan eegaa hiree Waaqayyo gaa'elanni isinitti kenne eegaa jirtu? Eegaan jira? Ijoolleedhaan Waaqayyo nu eebbisee kunuunsaa hidhee guddisaa dhaloota dhufuuf jedhee wangeela haa dhaalan jennaan maal dhaalchisaa jirra ijoollee? Waaqayyo waaqarraa hin araara saba Waaqayyoo. Ijoolleen keenya chemistry physics akka isaan baay'ee top student akka isaan ta'aniif baay'ee carraanna. Dubbii Waaqayyo akka isaan beekaniif garuu hammam dhamaa jirra. Eessa jirtaa? Ani mucaa akka tinaa guddistuuf sitti kenneera. Waaqayyo jedha ana miti. Addaamitti muka kenne, anaaf isinitti immoo lubbuu kenne Yesuus. Ameen. Saba Waaqayyo gatii nuti jaboo taaneef miti. Anna dhiba maaliif akka inni na amane? Attamittiin akka inni na amanes na dhibanaan. Kanaafin gooftaa kana baay'ee jaalladha. Waan namni namatti namannetti namatti kenna. Hafuura qulqulluu namatti kenna Waaqayyo. Namni hojii biyya lafaatti darbuu namatti hin kennu. You don't qualify namaan jedha. Ati hin geessu namaan jedha. Ati sadarkaa kanaaf hin maltu namaan jedha. Bifa namaa ilaala, hojjaa namaa ilaala, qabeenya ilaala, fira ilaala, haala ilaala. Waaqayyo garuu waan baay'ee nutti kenne saba Waaqayyo. Eessa jirtu re? Eegaa jirra. Hin dhufaam gooftaan gaaf tokko. Hin dhufaam Yesuus. Akka kanatti nafuum. Yookiin utuu lafarra jirru Yesuus deebi'ee dhufa. Yookiin immoo nutus gama isaa dhaqaa gaafa sanas immoo inni dhufeera jechuudha. Yesuusii wajjin ol arguun keenya nafu. Eessa jirtu? Waldaa eegaa jedhee Waaqayyo nutti kenne. Waldaan kan Waaqayyooti. Iddoon aarsaa kan Waaqayyooti. Lafi nun jilbeenfannu lafa nun dura teenyu kan Waaqayyooti. Eessa jirra? Eegaa jirra. Utuu nuti jirru, utuu fayyaa qabnu manni Waaqayyo akkamittiin qullaataa? Waaqeffatamuu nutu irra jiru. Galateeffatamuu nutu irra jiru. Eebbifamuu nutu irra jiru. Jajamuu nutu irra jiru. Aarsaan hafuuraan dhugaadhaan Waaqayyo waaqeffatamuu nutu irra jiru. Eessa jirta? Ani sin gargaarree hoo? Gaafa mootummaan garaa sitti jabaate, gaafa abbaa faati si dhiisan, gaafa haadhi manaan garaa sitti jabaatte, abbaan manaa garaa sitti jabaate, hiriyyaan garaa sitti jabaate, ani si wajjin hin turree, ani haala si hin mijeessine, ati immoo eessa jirta na waaqeffachuudhaaf? Ati immoo na galateeffachuudhaaf eessa jirta? Ati immoo mana koo kee qulqulleessuudhaaf eessa jirta? Mana koo waaqeffannaadhaan bareechisuudhaaf hin taafiin Waaqayyoof. Warri biyya lafaamee dhaqeen beeku yoon ta'e iyyuu YouTube irratti, Facebook irratti waan adda addaa irratti hin arginaamu. Attam waltajjii sirbaa miidhessu. Galma sirbaa attam miidhessu saba Waaqayyoo. Nuti garuu ulfinna kan nurra kaa'e Waaqayyoodha malee, jireenya kan nuuf kenne Waaqayyoodha malee,
Hafuura qulqulluutu nu gargaareenna malee omaa kan hin taane fuula Waaqayyoo duratti. Fuula Waaqayyoo dura miti. Fuula moototaa dura gaafa dhannee hin hollanna. Aasaatu nurkaa bada. Waaqayyoo waaqeffachuu yeroo dhufnullee akkamittiin mana Waaqayyoo keessa ol galla. Eessa jirtu yeroo na waaqeffachuudhaaf dhuftan? Utaalaa sirbaa maraadhaa jechaan jiru. Gooftaadhaaf garuu utaalanii sirbanii yoo maraatan itti xinnaatan iyyuu dhugaadha itti xinnaata. Yesuus inni barbaraan gooftaadha. Eessa jirra? Mee of gaafadhaame. Gaadhaa waaqeffannaan keenya, gaadhaa kennaan keenya, gaadhaa galateeffachuun keenya, gaadhaa waldaa dhufuun keenya. Shiftiidhaan waldaa dhufuu barbaannaam gooftaan nuuf dhiisu. To my knowledge, almost 80% of our church members weekend baay'een keenya hojjennu. Waldaa garuu shiftiidhaan nuufna. Waaqayyo maaliif mana teessaa nuun jedha? Maaliif dhuftee nu waaqeffattu? Si barbaadeen dhabee. Ijoollota koo gidduudhaan si dhabee. Mana koo keessaan si dhabee. Iddoo eebbaadhaan si dhabee. Ani waldaattin eebba erge. Waldaattin ayyaana erge. Waldaattin sagalee koo erge. Waldaattin humna koo erge. Yesuus waldaadhaaf du'e. Onlaayiniif hin duune. Onlaayinii dhaggeeffachuun gaariidha. Ani faarfannaa baay'een dhaggeeffadha achirraati. Sagalee Waaqayyoos baay'een baradha achirraati. Yesuus Kiristoos waldaadhaaf du'e. Waldaan isaa immoo anaaf isin gaafa walitti dhufnu eessa jirtu? Gooftaatu nu barbaada. Yesuustu nu barbaada. Yesuustu nurra teenyaan malee eenyuun nu simata saba Waaqayyoo. Eenyutu nu barbaada? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yesuusiif galanni haa ta'u. Of gaafadhaa. Kennaa Waaqayyo isinitti kenne akkamittiin eegaa jirra? Wanta Waaqayyo kunuunsaa jedhee nutti kenne akkamitti kunuunsaa jirra? Addaamiif Ewwaan duwwaa irratti adabii raawwanne adabii arras jira. Bara araaraa keessa haa jiraannu malee arras jira saba Waaqayyoo. Garuu nu jaallata gooftaan. Si jaallata, na jaallata. Waaqa dhiifama godhuu qabna. Garuu isa mataasaa Waaqayyoof alaannu. Isa guddaasaa Waaqayyoof alaannu. Isa hangafaa Waaqayyoof alaannu. Mana Waaqayyoo hin dhanna yeroo naan jedhanii ani nan gammadee jedhe Daawit mootiidhaam. Nugusaam. Jiraa nugusi nu gidduu. Nugusi Yesuus duwwaadha. Nugusi Yesuus duwwaadha. Mana Waaqayyoo hin dhanna gaafa naan jedhanii ani nan gammadee. Hallelujah. Dhugaadha natti tolanaan. Gaaf tokko lubi caalaa asuma jirtu kaa isinitti baay'ataa jedheetu waa'ee sagantaa tokko irratti dubbatu. Lubaan jedhee nuuf iddoon kuni warra biyya lafaaf iddoo kan biraatu naayit kilabiidha. Nuuf immoo mana Waaqayyooti. As keessa yoo ollee bullee the blessing. Ulfina Waaqayyoo, gaarummaa Waaqayyoo, geggeessaa Waaqayyoo, jabina Waaqayyoo arginaan. Eessa jirtaa jedha. Yoon kufe yoo sumutti dhufee kufa. Manuma Waaqayyoo keessatti kan nama kaasu jira sababa ta'eef, kan nama gargaarus jira sababa ta'eef, kan nama eegu jira sababa ta'eef. Saba Waaqayyoo kan biraa maallutti kenne beektu? Hafuura waan jedhamu tokko nu keessa kaa'ee jira Waaqayyo. Wanta Waaqayyo na keessa kaa'e kun hojjechuudhaa fi isin simachuutu irra jira. Isin tole jechuutu isin irra jira. Isin fudhachuutu isin irra jira. Isin hin fudhattan taanaan hin deebi'an. Diduu keessaniin itti gaafatamtu. It's not about me. It's dhimma koo miti. Luba caalaatu waan riippoortiin dhiyeessaa jedha har'a qaama isaanii. Riippoortiin gochaa jiranii. Anis isuma kanan jechaa jiran. Ol simachuu dadhabuun keenya fuula Waaqayyoo duratti cubbuudha. Fuula Waaqayyoo duratti cubbuudha.
Waaqayyo waaqa konfiraansii miti saba Waaqayyo. Konfiraansii jira jennaan kamisaa kaasee hamma sanbata guddaatti sagantaan jiraannaan iddoon ta'an hin jiru. Yesuus waaqa konfiraansii miti. Waaqa bara baraati. Waaqa ganamaati, waaqa halkaniiti, waaqa guyyaatis. Dhugaadhaan isin hin jedha. Gaadha qofaasaa immoo kottaa mana Waaqayyoo bareechina. Kottaa hin waaqessinaa Waaqayyoon. Si'a tokko tokko namoonni iddoo kanarra dhaabatanii lallaban, faarfatan, kadhatan, guuttatanii fakkaatanii madaa baatanii dhufanii iddoo kana dhaabbatu. Waan isaan boossisu baay'ee jira maatii gidduudha. Waan isaaniin dhibu baay'ee jira. Gooftaatu eessa jirta namaan jedha gatii ta'eefiti isa guutuudhaaf ayyaanaan dhufanii iddoo kana dhaabbatu. Waaqayyo immoo nama gargaara. Iddoo kufanitti nama dhiisu. Iddoo rakkatanitti nama dhiisu. Iddoo diinni nama lolutti nama dhiisu Waaqayyo. Eessa jirtu reerra? Mee deebii isaa ofiif kenna. Waaqayyo nu argaa jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Macaafa faarfannaa 139 lakkoofsa 7 hamma 10tti Daawit akkana jedha. Hafuura kee duraa eessan naqaa? Fuula kee duraas eessattin nan baqadhaa? Bantiiwwan Waaqaatti yoon ol ba'e ati achi jirtaa? Iddoo lafa jala keessaa yoon ciises ati achittis immoo in argamtaa? Ani baallee baasee akka ifa bariitti balali'ee galaana dhidhimaa qarqara utuun qubadhee silaas achitti immoo harki kee na geggeessa, harki kee mirgaas jabeessee na qabu ture. Waaqayyo jalaa eessa dhokatanii ba'uun hin danda'amu. In arga Waaqayyo. In arga Hafuurri Qulqulluun. In arga jireenya keenya. Intentionii keenya maaliif jennee maal akka goonu hundumaa. Yeroo kana iddoo kana dhaabbadhee yeroon dubbadhu yaada maalii qabaadhee akkan dubbadhu maalirraa dhaga'ee akkan dubbadhu Hafuurri Waaqayyoo in arga. Anis jalaa dhokadhee eessayyuu dhaquu hin danda'u. Waaqayyo jalaa dhokatanii lafatti badan hin jiru. Ija keetu na argaa. Waaqayyoon haa sodaannu saba Waaqayyo. Waaqayyoon haa sodaannu. Nama akka keenyaaf haa yaannu. Nama akka keenyaatu Waaqayyoon mul'ata. Yaadattu Yesuus Kiristoos Yerusaalemiin gaafa inni seenuuf jedhe ilmoo harreerra taa'ee seene. Ilmoon harreedhaaf namni bakka kennee hin beeku. Har'as namni kennaa hin jiru. Irratti yoo ba'aa baachisan gaafa isheen ba'aa baachuu dandeessu duwwaadha kan isheen gatii baaftu. Yesuus ilma Waaqayyoo nama irra jiruuf kabaja isaaf ta'u jaalala isaaf ta'u isaaf kennaa. Gaafa sana Hafuurri Waaqayyoo hojjeta. Gaafa sana hojii seexanaatu diigama. Gaafa sana hojii Lusiifartu rukutama. Yesuus hojii irra jira saba Waaqayyoo. Ameen. Waaqayyo hojii irra jira. Waaqayyo hojii irra jira. Kakateeraam Ebenezeriidhaaf. Ebenezer yeroo jedhu overall waldicha yaadeetiti ani keessan jira isinis keessa jirtu. Dhuunfaatti waan kakate Maarqosiif hin qabu. Inni qofaatti hin qaban kan go. Yaadisaa anarra guddaa akka inni ta'e beekan. Dhugaadha beeka. Utuu namni natti himin. Utuu eenyuyyuu hin dubbatin. Utuu eenyuyyuu hin raajin. Beeka yaada Waaqayyoo sababni isaa argaan dhufe gatii ta'eef. Waaqayyo hojii irra jira. Waaqayyo fayyisaa jira. Waaqayyo wanta diiguun irra jiru diigaa jira. Iddoo kana mana wallaansaan godhaa jedheen saba Waaqayyoo. Garaan keenya banamu ka Waaqayyoof. Hafuurri Qulqulluun darbee hojjetu. Mishiinoratu ba'aa jedheen mana kana keessa. Waaqayyo jalqabeera. Gooftaan obboleettii keenya dirribee eebbisu jireenya ishee gadi baatee karaarra lallabuutti kaate amma. Daawuntaawun Minneapolis keessatti. Anatti iyyuu honnee horte. Iyesuus inni bara baraan gooftaadha. Wangeelli Minneapolisiin dhaalaa jira. Wangeelli Minisootaa dhaalaa jira. Waggoota dheeraa dura saba kanatu dhufee wangeela nutti lallabe. Har'a immoo Waaqayyo nu qaba. Tarii waggaa 10 dura 15 dura Waaqayyo gaafa nuuf kakate hin fakkaatu mini Waaqayyo hojii jalqabeera.
Hafuurri qulqulluun hojii jalqabeera. Dhugaadhaan isiniin jedha. Yoo namni dhibee ani siif jiraan jedhan Waaqayyoon yeroo hundumaa. Of qopheessuu duwwaadhaan. Sagalee isa kenna. Jecha isatu kenna. Dubbii isatu kenna. Jimaata darbee dhugaa ba'uu baane daawuntaawun Minneapolis. Manaa koo fi soddoolii koo wajjin. Tuudhaabannee amma Waaqayyoo nu gargaare wangeela kana dubbannuu afaanichas caccabsaa ittis rakkachaa galanni Waaqayyoof haa ta'u adiin biyya kanaa giraamerii isaas aksantii isaas qajeeshanii namaaf dhaggeeffatu. Kanaaf hin sodaatinaa. Waan isin jedhan sodaatinaa. I fear nothing. Dhugaa. Utuman sagalee Waaqayyoo dubbachaa jiru dubartiin tokko achi deemtii, as deemtii, achi deemtii, as deebitii, achi deemtii, as deebitii. Ani waan dubbadha gaa wanta Waaqayyo laphee korra fide. Faayinaalii dhuftee haadha manaa kootti marmitee sik jettee ba'uutti kaate. Wow! God touches. Waaqayyo namatti bu'a. Waaqayyo nama argata. Ebenezeriin hojiin hojjedha yeroo jedhu Waaqayyo hojii hojjechaatti jira. Eessa jirta? Of qopheessiidha wanta isaa. There is no reason. Anaaf isin mishiinaroota wanta nuti hin taaneef. Mootummaa Waaqayyo wanta nuti hin bal'isneef. Iyyasuus gooftaadha wanta nuti hin jenneef. Jira Iyyasuus. Inni alatti hojjetu asitti hojjechuutu irra jira. Simadhaa hafuura Waaqayyo. Yeroo inni tokko deemu inni tokko immoo hin naqa. Akka kanatti hojii Waaqayyo hojjenna. Waaqayyo hidhaa hiikaa jira. Waaqayyo waanjoo cabsaa jira. Abbaan dibataa gooftaadha Iyyasuus Kiristoosidha Maarqos miti. Kun ilma Qiishminii yoo jedhaniin eessaa raajota keessaa tokko ta'e tarii utuu daawuntaanii keessa deemaa jirtanii dirribee yoo argitan yookiin Mr. X or Y yoo argitan maali kun immoo eessaas dhufe? Waaqayyo namarra taa'ennaan hojiitu hojjetama. Haaleluyyaa! Represent goona saba Waaqayyoo, mootummaa Waaqayyoo. Biddeen nyaachuudhaaf Waaqayyo lafarratti nu uumne. Biddeen rakkataan namni hojiin hojjenne hun nyaata. Waaqayyo jedha Solomoon. Abaaboo ilaalaa hammam akka inni bareechise, hammam akka inni uffise. Nuun immoo bifa isaatti nu uume. Nyaata nyaachuudhaaf Waaqayyo Ameerikaa nu hin finne. Waa'ee Ameerikaa dhiisaa lafarratti iyyuu nyaata nyaachuu duwwaaf Waaqayyo nu uumne. Ulfina isaa yaada Waaqayyoo iddoodhaan geenye akka nuti darbinuuf. Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo biyyi lafaan eegdii kan jedhu mul'achuu ilma Waaqayyoo Maarqos biyyi lafaa eegaa jirti isa jedhu ittiin fudhadhan. Ameen. Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo. Waaqayyootu hojii hojjechaa jira. Eessa jirtaa? Maal gochaa jirtaa? Dhaxxeenaa lallabaa jirtaa? Dhaxxeenaa dubbachaa jirtaa? Namoonni diraagiidhaan qabamanii jiru. Namoonni depressed ta'anii jiru. Namoonni hafuura anxietyidhaan qabamanii jiru. Kanaaf manna kiimii immoo qorichatti kennaam. Waaqayyo isa rukuta kana. Humna narra jiruun, humna sinirra jiruun. Hojii Waaqayyoon hojjetama saba Waaqayyoo. Waaqayyo waadaa nuuf galeera. Histiriin isinitti himaa jiramin waan Waaqayyo hojjechaa jiruun isinitti himaa jiran. Eessa jirtaa? Ani asan jiraa jechaan jiran Waaqayyoon eessa jirtu sin? Waaqayyo hojii irra jira. Hafuurri qulqulluun hojii irra jira. Iyyasuus hojii irra jira. Abbaan koo hojii irra jira. Ani hojii irra jira jedhe. Anis hojii irra jira. Ebenezer eessa jirra? Hafuurri Waaqayyo jiraataadha. Hafuurri Waaqayyo gidduu keenya jira. Humni Waaqayyo gidduu keenya jira. Hojii seexanaa kan diigu ilmi Waaqayyo mul'ateera isa jedhu ija kootiin hin argaa jiraan. Seexanni anaaf sin dura dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaadha dhaabbachuu hin danda'u. Rommisiisnee iyyisiisnee hamma kee ba'ee gadhiisee sokka. Humna koo miti, humna keessan miti, humna Waaqayyo jiraataati. Eessa jirrare? Waaqayyo kan inni nurra buluuf of eeggadhu jedhe Addaamiin. Waaqayyo warnii nu godhaan. Maariyaam gaafa isheen ulfoofte of eegii ittiin jedhame. Of eeguutu nuuf ta'a.
Hafuurri qulqulluun akka inni nu keessa buluuf, dubbii Waaqayyo nu keessatti humna akka inni godhatuuf, jibbarraa of eeguun nuuf ta'a. Hameerraa of eeguutu nuuf ta'a. Nama dhiibbachuurraa of eeguutu nuuf ta'a. Ulfina Waaqayyoof iddoo kennuutu nuuf ta'a. Keessumaa amantootaa. Yeroo achi taa'anis amantoota. Asirra gaafa dhaabadhu tajaajilaadha malee. Of eeggachuutu nuuf ta'a. Wanta luba keenyatti dubbannu, wanta luba fiqiruutti dubbannu, wanta luba caalaatti dubbannu, wanta tajaajiltootatti himnu of eeggachuutu nuuf ta'a. Isaan qodaa Waaqayyooti, hafuura qulqulluu duwwaatu keessa bulutu ta'aaf. Dubbii Waaqayyoo duwwaatu keessa jiraachuutu isaaf ta'a. Hidhamanii asirra dhaabbachuun isaaniif hin ta'u. Harki Waaqayyoo isaan keessan akka mul'atu hin barbaaddu yoo ta'e, isaaniif kadhachuudha. Isaaniin jajjabeessuudha. Gaafa sana naafatu diriirfata. Gaafa sana hojii seexanaatu diigama. Gaafa sana namni hafuura dipireeshiniidhaan qabamee mana isaa keessa hin jiraatu. Gaafa sana gaa'illi hin diigamu. Gaafa sana ijoolleen hin mancaatu. Harka Waaqayyootu mul'ata. Eessa jirta mana koo eeguudha? Dhiistee jedha hafuurri Waaqayyoo. Of eegi jedhe Maariyaamiitiin. Kanatti hin bu'ini. Hafuurri qulqulluun kennaan afaan haaraa nama keessatti du'a. Namni gaafa jibbaan. We can pretend. Kennaan afaan haaraa inni sirriin garuu namni gaafa jibbaan, namni gaafa hameen, namni gaafa waan hin taaneen guutamaa deemu. Get disappear. Hallelujah. Jiraataadha Yesuus. Jiraataadha Yesuus. Haadhonni gaafa ulfaanii waan baay'ee irraa of eeggatu. Garaa isaanii keessa wanti jiru akka hin miidhamneef. Isa garaa haadhaa keessa caaluudha hafuurri qulqulluun. Seera qaba manni Waaqayyoo. Seeratu jira mana Waaqayyoo keessa. Akkatti baanee gallu, akkatti tajaajillu, akkatti raanyu, akkatti lallabnu seeratu jira macaafa kana keessa. Akka barbaanne saba Waaqayyootti dubbachuu hin dandeenyu. Akka barbaanne amantootatti haasa'uu hin dandeenyu. Akka barbaanne iddoo kana dhufnee dhaabachuu hin dandeenyu. Waaqayyotu eessa jirta? Eessa turtee eessa dhuftee jedha. Daanyaatu jira. Wanta daanya'u jira asirra. Daanyaan Waaqayyoo jira gatii ta'eef amantootaa of eeggadhaa. Isin sodaachisuudhaan miti. Anaan Waaqayyoo sanni natti dubbatuun isinitti dubbachaa jiran. Isa hafuurri qulqulluun natti dubbatuun isinitti dubbachaa jiran. Dubbii Waaqayyootiin isinitti dubbachaa jiran. Iddoon kun iddoo fayyinaa akka inni ta'uuf isinitti dubbachaa jira. Iddoon kun iddootti Waaqayyoo sanni dubbate barri isaa akka nu jalaa achi hin dheeranne. Eenyus haa ta'u eenyuun iddoo kanarra dhaabbatu lallabuudhaaf namni rakkachuun irra hin jiru. Gaafa isin simanne koo lallabuu rakkatu warri dhufanii as dhaabatan. Beektuu faarfannaan akka nama harkaa badu. Shaakaluu dhiisanii miti. Faarfannicha beekuu dhiisanii miti. The Spirit. Isin qophooftanii dhuftan yoo ta'e, nuti qophoofnee dhufnu yoo ta'e, nuti kadhannee dhufnu yoo ta'e, nuti garaan keenya tokko miti yoo ta'e, nuti Waaqayyoon sodaachaa dhufnee addanan dhaabannu yoo ta'e, shaakaluma sakaleessaatiin dhufnee iddoo aarsaa dhaabbanna yoo ta'e, Waaqayyo eessa jirtaati sirrii miti jedha. Eessa jirtaa sirrii miti. Seexannis nama barbaada beektuni. Biyya lafaarra naanna'aa ture. Biyya lafaarra golobaa ture. Eewu nadamsuuf anaaf isinii nadamsuudhaaf. Lolatu hin jiruu miti. Lolli jira. Dhumarratti. Macaafa raajii Ermiyaasiif iddoo kan biraa tokko dubbiseen gara xumuraatti fidaa. Akkana jedha. Ermiyaas boqonnaa 23-24 irra dhuguma ani Waaqayyoo dhiyoodha duwwaadhaaree isa fagootis mitiiree. Ani isa dhiyoo duwwaa miti isa fagootis mitiiree jedhee gaafata Waaqayyoo toddanatti. Bantiiwwan Waaqaa keessatti lafarratti iddoo hundumaattis waan an argamuuf namni suuqa keessa yoo dhokatee ani isa hin arguuree. Dhoksaatti wanta naasa'u hundumaa Waaqayyo hin arga.
dhoksaatti maqaa namaa san balleessu Waaqayyo hin argaa. San dhufee sanbata sirraati sirra sirbuu miti. Isan godhu gola keessatti hin arga Waaqayyo. Intenshinii koo hundumaa arga Waaqayyo. Gatiin narra jiru yoo jiraate isin jaallachuudha saba Waaqayyo. Wantan gochuu kan biraa yoo hin dadhabe afaan koo walitti qabachuu akka ta'e hin bareen. Guyyaa waan nama barsiisaa deema. Dakee afur caalaa jiraachaa jira biyya lafaarra. Waan baay'ee barachaa jira kana keessatti. Gooftaan koo immoo kan inni barsiisuuf miila isaa jala taa'an jira. Yoo kadhatan nama barsiisa. You're not in the right direction jedha Hafuurri Qulqulluun gaafan karaa isaa irraa deemu. Gaafan namatti qabamu. Innoo baay'ee naa dhiise. Innoo baay'ee natti araarame. Innoo ayyaana isaatiin na ilaale maaf hin daddabare. Macaafa qulqulluu sagara dhumaa dubbii Waaqayyoo keessaati. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 17-18 isa jiruun dubbisee gara dhumaatti fida. Atis ani sooressaa geessifadheera wanti ana barbaachisus hin jiru hin jetta. Ati nama gadadamaa namni boof hin ta'u deegaa jaamaa qullaa ta'uu kee hin beektu. Addaamtu hin barree. Akka kufee hin barree. Akka qalbii jijjiirrachuun irra jiru hin barree. Ani immoo akka sooromtuuf warqee qulqulluu ibiddaan ilaalame. Qullaa taatee yeella'uun kee akka hin mul'annetti qullaa taatee yeella'uun kee akka hin mul'annetti uffata adii arguu akka dandeessutti qoricha ijatti naqattu anarraa akka bitattu sin gorsa. Kun sagalee Waaqayyooti. Waaqayyo nama gorsa. Waaqayyo namatti dubbata. Ani guuttadheera jetta. Ani gaheera jetta. Ani baradheera jetta. Ani jabaadha jetta. Garuu sin gorsammoodha. Akka sooromtuuf warqee qulqulluu ibiddaan ilaalame. Qullaa taatee yeella'uun kee akka hin mul'annetti uffata adii arguu akka dandeessutti qoricha ijatti naqattu anarraa bitadhu. Kun hundumtuu kan inni danda'amu Waaqayyo yoo nama gargaareedha. Hafuurri Qulqulluun immoo humnaan ol namatti hin galu. Iyyasuus balbala dhaabadhee rukutaa. Namni yoo na ayyameef ol galeen keessa jiraadha. Nagaan kennaaf nan boqochiisa. Daani'eel faa ibidda keetti boqochiise Waaqayyo. Tarii arra iddoo kana yeroo dhufnu ibidda nu gubuu manatti dhiifnee kan dhufne jirra. Gaaffii gurguddaa namni nuu deebisuu dadhabe. Waanjoo baay'ee qabannee jirra. Iyyasuus Kiristoos hin mul'ata. Ibidda keessatti Daani'eel fa'ee wajjin kan ture arra Waaqayyo nu wajjin jira. Arra waan kufne yoo nutti fakkaate Waaqayyo nu kaasa. Arra yoo dadhabne wanta nutti fakkaate Waaqayyo nu jabeessa. Iyyasuus inda jiraataadha. Meekaanee Waaqayyoon galateeffannaan. Haleluuyaa. Jiraataadha Iyyasuus. Mee daqiiqaa lamaan tokko Waaqayyoon galateeffanna yeroo qabna. Manni kan keenya yeroo immoo Waaqayyotu nuuf kenne waan tokko yaaddayinaa. Bashaa Waaqayyoon kadhanna. Yeroon Waaqayyotu kontirool godha waan hunduma isaa. Iyyasuus jiraataadha. Mee irra gaaffii jireenya keessaa kan qabdan. Wanti isin hin galle, wanti isin rakkisu, wanti isin dhibbisu yoo jiraate Waaqayyo itti habubuume yeroo kana. Hafuurri Qulqulluun eessa jirta jedha arra. Eessa jirta? Maaltu karaa Waaqayyo irraatii nu fageessee jira? Maaltu akka nuuni qalbiin jijjiirannu kan nu godhee jiru maa inni? Eessa jirra? Fuula Waaqayyo irra jirra? Rakkinni Waaqayyo irraa nu baqachiiseera. Iddoo aarsaadhaa nu baqachiiseera. Amantoota gidduudhaa nu baqachiiseera. Maatii gidduudhaa nu baqachiiseera. Golatti nu gasheera. Dukkana keessaan marfamnee taa'aa jirra. Arra Waaqayyo nu baasa saba Waaqayyoo. Iyyasuus nu baasa guyyaa kana.
waaqayyo achi kiyaanu baasa laaqi cubbuu kiyaanu baasa rakkina kiyaanu baasa dhukkuba kiyaanu baasa gidiraa kiyaanu baasa ameen jedhaa fudhadhaa waaqayyo hin godha haleluuyaa Yesuus inni bara baraan gooftaadha Yesuus inni bara baraan jiraataadha Yesuus inni bara baraan mo'aadha ol galii yaa waaqayyo saba keetti waaqayyo ol galii as jirraa gooftaa as jirraa gooftaa Yesuus dadhabnee jirraa nu gargaari dadhabnee jirraa nu gargaari Yesuus hafuura qulqulluu nu gargaari rakkinan nu dadhabsiisee nu gargaari ari'atamuu sabaatu nu rakkisee nu gargaari waaqayyo dhukkubatu nu rakkisee nu gargaari siyaasatu nu rakkisee nu gargaari du'an nu rakkisee nu gargaari Yesuus haala adda addaa keeroo kannee jirraa nu gargaari waa'ee ijoolleen nu rakkisee Yesuus nu gargaari hafuura qulqulluu nu gargaari hafuura waaqayyoo nu gargaari mootii bara baraa nu gargaari Ebenezeriin gargaari anatu jira Ebenezerii wajjin jette Yesuus namatu jira jette mini kanaaf abdiin kutannu anatu jira jette situ jira inni amannee dhaabannee jirra maqaa Yesuusin jiraachuun kee nutti dhaga'amu maqaa Yesuusin jiraachuun kee nutti dhaga'amu hafuurri qulqulluun nutti dhaga'amu ibiddi waaqarraa jireenya keenyarraa dhufu Yesuus dibata kee dhangalaasi kaa humni raajummaa ka'u gooftaa qabameen taayin gooftaa kennaan raajummaa qabameen taayin haraajamu hadubbatamu Yesuus sodaa malee hadubbatamu gooftaa qabaa malee hadubbatamu Yesuus haleluuyaa hadubbatamu haraajamu yaa waaqayyo kennaan hafuura kennaan afaan haaraa gadhiifamu gooftaa inni qabamee jiru hagadhiifamu haaraana kennamu yaa waaqayyo maqaa Yesuusin hagadhiifamu waldaana keetti waldaa kana hafuuraan macheessi gooftaa hafuuraan macheessi Yesuus hafuuraan macheessi yaa waaqayyo kennaa biyya lafaa onuu laatteetta amma hafuura kee nuuf kenni amma dabalii hafuura kee nuuf kenni amma dabalii hafuura kee nuuf kenni kennaa afaan haaraa nuuf kenni kennaa raajummaa nuuf kenni kennaa kadhataa nuuf kenni kennaa hojii seexanaa rukutu nuuf kenni gooftaa nuuf kenni yaa waaqayyo waldaa kana barbaachisa hin baana hojii kee hojjennaa mootummaa seexanaa diigna gooftaa hojii seexanaa rukunnaa gooftaa dhukkufataan fayyuuf kennaa kana nuuf kenni yaa waaqayyo hafuura bara dhumaa nurratti dhangalaasi abboonni keenya raajii arguu jalqabanii abjuu arguu jalqabanii mul'ata arguu jalqabanii yaa waaqayyo gooftaa abjuun gooftaa gara dhugaatti jijjiiramu yaa waaqayyo isa dadhabe jabeessi guyyaa kana hafuura qulqulluu humna nuuf ta'e jabina nuuf ta'e gooftaa dhukkufataa keenya fayyisi maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri fayyisu nu gidduu darbuun maqaa Yesuusiin yaa waaqayyo humni fayyisu nu gidduu darbu maqaa Yesuusiin hafuurri dipireeshinii harukutamu hafuurri dipireeshinii harukutamu maqaa Yesuusiin harukutamu maqaa Yesuusiin haddiigamu maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiin qabamu inni dipireesd nama godhu hafuurri hamaan hafuurri xibaaraa hafuurri toshaa eebbifamuu saba koo eebbifamuu waldaa koo eebbifamuu dhaloota argee inni nu dhiphisu waaqa irratti lafa irratti qabamu maqaa Yesuusiin haddiigamu joollotarraa haddiigamu warra mana jiranirraa haddiigamu warra addana jiranirraa haddiigamu maqaa Yesuusiin qabami maqaa gooftaa Yesuusiin hin dhiphistu kana booda hin yaaddessitu kana booda humni dhiiga Yesuus ibidda sitti haa ta'u dhukkufataa keenya fayyisi gooftaa humni yaa waaqayyo gooftaa kalee namaa kan rakkisu dhiiga ol kaasuudhaan kan rakkisu sukkaaraan kan rakkisu maqaa gooftaa Yesuusiin hagubatu amma maqaa Yesuusiin of keessaa dhabanii 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 dhiigi namaa qulqullaa'u lafeen namaa jabaatu maqaa Yesuusiin ibiddi kee darbu gooftaa itti bu'ii hafuura qulqulluu gaa'ela diigamee jaarii mana diigamee jaarii nagaa diigamee jaarii ijoollota diigaman ijaarii maatii diigaman ijaarii Yesuus ijaarii hafuura waaqayyoo darbii hojii kee hojjedhu qulqulleessi gooftaa eebbisi gooftaa haaressi gooftaa nu baay'isi gooftaa
nu bal'isi gooftaa, ayyaanaan nu guuti gooftaa, hafuuraan nu guuti gooftaa, dibataan nu dibi yaa Waaqayyo. Galanni Waaqarratti lafarratti siif haa ta'u. Eebbifame yaa Waaqayyo gooftaa. Yeroo keenya kana booda afeen hundumaa irratti ulfaadhu. Waaqarratti galanni as lafarratti ulfinni siif haa ta'u. Isa hafee kadhataa keenya galata keenya